فيا جرمو فيا نجرتو فيا فايا وان تيف جتا انا شي ابراهيم داوا بيدتي لكويس خينياس غادوا سغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتفيق بجمتك كنا ودكي سنوك من نجاك بدل جل جرتو سنجا كسمة وري أمانتي برالي أشمار كفولي سنجا جرى جرتو سنجا وتتاك بجمتك كنا ودكي سنو باي تكر سنجالنا باي تكر سنكا مجرى أكي جرى جرتو باقي جرى كالي ديبني ودي تلنجرا kali aku market ini video gak di situ ninjira kama sering fan telefoni justru saat ini tanya fani saat ini baka ninjira mereka kita saat tadi itu tak aturan justru air uji kali tiba itu kawan aturan ini karena furta kau jadi tak kena ada rosa mal kapate lifte justru kesan udah mau ada wan beri tu sini kapate ini proof tema insyaallah tak Europe ini hanga tumurana hold of tanija aku masih ninja mazari tiana la dukwa dana goda fi inshallah rabbi raha kasu fakkin ya fadi biya okin nama chipsu okin nama wani kulusani miti wallahi Allah garu rabbi tu beka wan nama wa mara ilma nama himbe kulit sudah ninjira me akka nama har kana ma kana taati ninjira me baka hidu taka sudaji sadi taka bochi sani hidu taka baka ninjira me wahdu wala gara kesiti ma kutu baka wal man kada tu hidu taka dukumani yechun gara chipsine akka har kana ma Allah yechun Allah wala qabriti ya yechun ninjira me tiri hasin hidu jira nabi nama gudin nama jalani namni akkor matti namni dalagatu dalagana man jaallanni heddu jira kana dhalattu harka namaa dhalattu ijji namatu heddu takka nama miti ijji nama takka gaafa silaalti si waan gaarii dalagu si bareedee deemu akka fedhe taate wallahi maazarinti akkan jiru kana jirti jechuudha uumaan isii jechuudha wallahi osoo maazarii isin haamsiise maazarinti duraan jaan yeroo isin xiqqishu yeroo xiqqishu umni baay'ee xiqqishu takka fudhate jedhanii abbaan kiyyaa dhiirri jechuudha. Iro mazarin bira dabartu ya Rabbi salama sonon jette jette ya Rabbi ya hada salama nun gafattu hada salama woga mazarin ke nama salama gafattu hayto ka namni baka ka nama jannata keessa jiru keessatti gammadaa wala jannam akka nagaa isaa gafattu kana mashallah tabarakallah jechuun hedduu takka namni tokko umriin isii deemee miti ganadha ana hanga basiiti anaaf isin hiriyuma jechuudha maazaritti yafa hiriyuma ana mai walin gabbe isitu isi dali jammani mazari tu isi dali njani akawa mazari nadi al mazari de tiwaka daro chuda namatti kaza hammati ya haidu takanjara da hada nati tana de tana gudiste so hintani tana de te chuda kasi gado qabu ana konna gudise ni bitani kaza isi san jala do kubani to ina goda rabbi la fa fodu isi san mana shika bira fido daf shika asindura isi ni himitu ninjira toreji chuda shek Ibrahim mashallah tabarakallah mashallah 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 akan je hinjuru duga rabbi akan je hinjuru heddu takka nama qorsisani heddu takka bareedadha tokko fa mana hakima takka jechuudha itti deddeebi'anii maal jedhanii mana hakimaa kana akkasitti fayyan qorsa gaafa fudhatanii jettanii seera yoo fayyadamta heddu takka bareedadha amma maazariiti yaa ofii kiyya ani waggaa shanii akkas afur shan waggaa shan jedhanii hedduun dhukkuba mataa hedduun cinqama bakka kana na dhukkuba akka ibidda kanatti na boba'aa jechuudha bakki kun hedduu takka dhukkuba gaafa mataan kun na dhukkubu namni kun osoo kiyana dura hin taa'u namni kun osoo kiyanatti hin haasuu ija namaan hin arku bakka ni jiraami moja nama yoo argan hin cinqama bakka taaziyaatti hin cinqama bakka sargitti hin cinqama hin danda'u ila amma gaafa sargi nama hin jaalladhu hin danda'u qaaqa nama baay'atu sun hin jaalladhu uumama irraa jechuudha osoo waan bira hin ta'in kaza mataa waggaa shan na dhukkuba jechuudha subhanallah rabbiin qarqaarsifatee isaan irratti mataan abbaan kee bakki ni nafinne jiru raajii na kaasanii bakka mijatti bakka fayyama qabdi janii waa hundi janii qorsi habashaa yeroo san biyya alaa hin jiru abbaa kee bira ture annii beektanii abbaa kee wajjin waan jiru abbaa haakimii keessa dalaga abbaan kee mana haakimaa keessan dalaga kanaafuu jechuun doktoroota wajjin dalaga raajii milaamii waa hunda ni kaasa jechuudha siingadii waan hunda isaa wajjin dalaga waan ta'eef hedduu tokko abbaan kee yeroo san na yaalaa ture hin dadhabame isaan irratti subhanallah Allah al-azim orga gaafa isaan bira dhaqeeti bowwa hinni madhu jechuudha waan mataa jedhan eenyu hinni madhu tasa ta'ee jira mitire gaafa yaadanii fi gaafa aaran nama dhukkuba
tasata'isuun adiidhasu kiniin namarraa fayya. San kiniin liqimsuun yoo darzana liqimsi akka nama bakka kana ibidda naqee as keessaan ibidda waa jiru argitanii sanuutu kan na dhaatti jechuudha. Isaan kanarraa fayyee dhibee isaan hin yaalle hin jiru. Dhugaa rabbii dhibeen isaan hin yaalle hin jiru. Akka nama nagaan dhaqee kama nagaa qaban kana kama nagaa qabu kana waa hedduu timanii akkasitti nama fayyee jira rabbi irra qabee fi isin galee rabbi jedhaatu karaan ciisinaan jedhanii ala taayaa sun jira maasariin fatii haga uffatanii gabbahanii jedhee jiranii deemuuf hin deemne jechuudha. Kanaafuu rabbi irratti isin haa qabu isaan kana bira dhaqanii warri isin dhukkubu isoo itti fayyadamtanii isin jaa adaamaa jiranii adaamaa boolee jiranii lakkoofsi isaaniillee as jiran isinii kaaya isaanillee isinii himanii isinii faasusiisa isaanillee argitanii isaan bira deemuuf hin deema hedduu takkaan akka jirratti waa hunda argattan abdiin qaban jee yaada hortaa kabajamtoota kenna. Kanaafuu warri na barbaadaa turtanillee silkii fi gadi dhiiseetiin ture garuu silkii hin banne silkii rakkoo wayii godhatee hanga sirreeffadhuu fi biisiidhaa malee maatiin kee waan bira jiraniif hedduu takka biisiidhaa haga isaan dhukkoo bakka haguma isaan ajajanii fi guyyuma lama sadii na bira oolanii deemanii baay'ee na bira turan jechuudha. Qorsa sheekaa fixannaan jechuudha isinii galee. Kaza hortaa kabajamtoota kenna haati ofii jechuun warqidha. Haati ofii jechuun waa hunda duniyaa caaltu wallaahi wabillaahi namni haadha qabu qabeenya baay'ee qaba. Qabeenya kanan jenne qaba jechuudha. Haati teessan bareeddullee fokkatullee gabbattullee qallattullee daalachoftullee akka beetelee jiraattu haati ofii ija dhabdullee harka miila dhabdullee qomaa taatullee haati ofii jechuun warqiidha ittiin boonan jechuudha. Haati ofii jechuun maashaallah wanni akka haadhaa hin jirtu haadha keessa hin jabeeffadha. Ani aslan jiru addunyaa kanarraa wanna hundarra jara haadha abbaan keenyatti qaaliidha. Lubbuu tiyya caala haadha abbaan keenyatti qaaliidha. Abbaan fedhii gara haadha abbaa kiyyaatiin dhufnaan maasalaama hunda gawaan jechuudha. Isaan qaba addunyaa kanarra namni an qabu hin jiru. Ilmoos maal tabbas isaan tuna jaalaan. Wallahi namni ilmoo fi jaallatame ana hin jaalladhu ilmicha. Akka haadhaaf abbaa kiyya jaalladhu lubbuu tiyya hin jaalladhu jechuudha. Kanaaf haadhaaf abbaa keessan bakka qabdanii jabeeffadha du'aa irraa fudhadhaa gammachiisaanii isinii galee. Kanaaf warra kabajamtoota kenna haati ofii jechuun ta'uu fi beelootti nama nyaachisuu ta'uu fi dhobbootti nama obaaftuu ta'uu fi daartii nama ofiiftuu ta'uu fi daalachoofte nama haadhooftu isiniin jaa. Kanaaf ta'uu fi daartii isin ofiisti waa meeqa isin goote ofii miidhamte isin ol kaastuu fi gaddeemte isin ol guddistuudha. Kanaaf haati ofii dahaabaa warqii gurraati. Kanaaf jechuudha kan murmaa kan gurraati. Ija akkasii warri haadha qabdan jabeeffadhaa isin akkasuma kunoo deemutti jirra gara warra sheekaa jechuudha baajaajii keessa jira ta'u kabajamtoota kenna. Akkasuma warri maqaa kooda hattanii maqaa roozaatiin dhuftanii ni irraa diskaawunt jaan karraa buusan san wanni tokko hokuma godhan taate 8,700 isiniif godhanii yoo 6,000 taate 4,000 isiniif godhanii warri maqaa kiyyaan dhuftan hundinuu akkasii hortaa kabajamtoota kennaa qorsi isaanii maashaallah tabaarakallah isiniin jecha deemaa jirra hanga xumuraan faana turaa isiniin jenna. Kun amma itti dhiyaannee mana ga'uuf kennee. Mazari di Fazari. Lala gurbaan isin injaa ichi deemara. Wallahi Mazari dhukkubaan baay'ee godhaafi. Akkasii achi nama akkaatti kun nama barri dura kenne. Taa'ee maal alta. Achi Mazari akka teessee ilaalaa jirtu qoraan itti qara'u jirni. اللهم اني اعوذ بك من نفسي وشر الشيطان وشركه ومن شر كل دابه انت عاجز بناصيتنا ربي على صراط المستقيم تعصمت الذي لا اله الا هو الهي واله كل شيء فانت ربي ورب كل شيء فارق ربنا ولا علم شفاء الله وهذا سكن ولا علم. Nah, berada qara'u jirni garuu Mazari.
بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ين جباس قبل يجورا جباس نينيس غرة الدنيا كأكو أكو مثلا ما الدنيا كأكو فينا يجورا كنافو إن شاء الله بإذن الله هيا مرة بيتين يجورا يا رب فيده وني إسني جباسو بربادنو أرنا نما جبا قبلنا برا نمني جبانيس روزا يوتيوبي جامتي نمني هندنوني بيخاي يجورا روزا نمو أرنا أوسا إسي سني في خنا أوسون تاني تدوغا سندوبا غرتي الچرانو إبسور أبديمتي مالته بكتنا دوغا جرمو دوغا نجرو يوغاو فيا جرمو فيا نجرتو فيا فيا وان تيفجا أنا شيبران داوا بيرتي lakkoofsi keenyaas gaaduwwaa sagal kudha sadii diidami tokko soddomi saddeet sagaltami sagale achumaan duuba tana dura maxxansitee turteewi mee dhaamsiisiin qabdu asumaan isin beeksifna isin raawwaa'u dhaggeeffannaa jechuudha biiznillaahi yama rabbiitiin ayyee. Akkasuma warra kabajamtoota keenya akkuma isin jedhe dhufee jira kan bira dhugaa rabbii dubbachuuf asin durallee isin himee jira wallahi ani waggaa shamuutu mataa baay'ee na dhukkubaa ture faayidaan kiyya mana raajiin dalageessaa turanii waggaa shanii sanii ani isaan bira dhufe ilaa ammaa jechuudha waggaa sadiitii mataa bu'uu hin himadhu yoo akka tasaa akkumaan aariifatti ishuna dhukkubee irraa badee malee wallahi gosoonni nagaa ta'e dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo baay'ee isinillee viidiyoo gadi isin dhiisee jirin jira lakkoofsi isaanii wajjinii maashaallah tabarakallah kuni dawaa dhugaati maashaallah kana hin jenne akka manka jedhee isin himuu hin jiru kanaafuu anadda sababa saniin silaa osoo nan fayyadini haadhaaf abbaa kiyya isin fidu haadhaa fi abbaa kiyya bakka kana fidadhee dhufee jechuudha maadamni keessatti tokko waan irraa dhufuuf baal irraa kaasan as fide achitti nama jiraachuu ni garuu bakka irraa itti bu'aa argadde waan argeef bu'aa kiyya kana maatii kiyya kana booduudhaafi akkasuma isaanii isinii himanii waa hunda waan jiru hundayyuu itti fayyadamaa isiniin ja'a hedduu takka nama waan qorsa addaati maashaallah baay'ee jira akka mataa kiyyaatti dhugaa maashaallah hayyee seenasu dabalanii ni jira maaltu jira sirriitti. Dabalanii ni jira gaa fayyaan silaahuu faaya warri dhibdeedhaan jirtan Baale Arsii Jimma Harargee Wallaggaa hundaatu as jira dhibdeen ta qabatamaatii ta maqaadhaatii miti ta onlaayinaatii miti akkuma amma miciyyoon teenya roozaan tun jechaa turte namni as dhufu dilli as jiru kuni nama dhibdee tana dhufee asif fayyakka biraa fidaa jira malee oduu qilleensaatii miti namni ka dhufuutti jiru osoo murree osoo maarreen taane wanni jedhan suni ka qilleensaati dhugaa rabbii yoo ka barbaaddan taane nuti qabatamaadha waan irra jiru gizee jirus garsiifne gizee irraa baasnes garsiif namni fayyaa waan argateef kan biraa ka fayye kun ka biraa fidee dhufaa jira koottaa dalagadhaa mana qananii fayyaa magaalaa Adaamaa Boolee Caafitti argamna fayyaan faaya isiniin jennee jirra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah.